oduu ammee oduuleen irraa gammachuu fi gammachuu hedduu qabdi. Abbootiin qe'ee isaan irratti deebi'aa jiran kun galata rabbiitii fi bilisummaa guddoo rabbiin ummata keenya kan Falastiin gonfachiisedha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu marii dhiyeenya kanaa Kaayirootti taa'ameen mallattaa'een booda murtaa'ee xumuramuudhaan Ameerikaan akka mallatteessitu jechuudha. Ajajjee mallatteessaniin booda waraanni Israa'el loltoonni meeshaa waraanaa guututti guuruudhaan huduuda jechuudha yookaan wasana daangaa Gaazaa gallaksanii meeshaa isaanii waraana guutuu guuratanii gara Israa'el dachaa jiran ummanni bal'aan qe'ee isaanirraa buqqee waggaa 2 guutuu rakkoo beelaa fi dheebuu saaxilamanii abbootii fi ilmoo dhabuudhaan nama 67,300 olitti lakkaa'aman wareegaman arra gammachuudhaan kara qe'ee isaanii manneen isaanii caccabaa fi akkasuma lafeen illee jala guutee jechuudha. Akka ta'u dukkantillee jiraattu ifaadhaan qalbiin gammachuun bilisummaa gonfatanii qe'ee isaanii irratti ibboo deebi galaa jiraachuun waan nama gammachiisu hunda gammachiisu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillah. Gammachuu akkana tana dhaga'uutti hin gammanne dhugatti if keessatti himimmaan buuse boo'eetti miidiyaa ammaan tana kana miidiyaa seenee qaba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waadaa jennees gooteetiin jira salaata rakaa 20 jee ittiin dabaladhaa'u rakaa 10 edenu inshaallah ganaan salaata kana akkasitti ummanni Gaazaa ummanni Falastiin obsee qabsoo dhooytu godhee qe'ee isaanirraa buqqa'uu didee arraan tana gammachuun injifannoo rabbiin gonfachiisee bilisummaadhaan kara qe'ee isaanitti deebisaa jira. Daa'imanii fi xiqqaa guddaa aktiivistootaaf gaazexeessonni hundi alhamdulillah jedhaniiti rabbiif galata galchaa jiran. Ummata bakka hundatti rakkoo bal'oo keessattis rabbi isaanii galatoonfatu. Alhamdulillah gaddanis gammadanis alhamdulillah nuti jannata malee lafa teenya irraa hin baanu. Alhamdulillah yoo karaa jannataati malee karaa biraan yaanu jechuudhaan lafa isaanii irratti wareegaan ganan jaabne kafalanii rabbiin akkasitti galanni rabbiiti injifannoo gonfachiisee kara qe'ee isaanitti dachaasee jechuudha. Bilisummaa walitti dhaabbattu tawwaartu rabbi haa godhuu fi nageenya waaraadha kun inshaallah biiznillah. Gammannee jira dhugumatti irra gammannee kanatti aansuudhaan mootummaan Turkii balballi nageenya waaraa Gaazaa keessatti banamee jira jechuudhaan itti dabaluun roga hundaan Gaazaa uummata Falastiin utubnee biyya isaanii gadhaabnee qe'eenta abbaa qe'ee qabuutii warra qe'ee qofa isaanumaatu if hoogganee if bulchuus qaba jechuudhaan dubbatee waan biraatiin ammoo diinagdeen hundaan utubnee akka ol kaafnee jabeessinee bakka duraan deefnu jechuudhaan haasa taasisee jira waan nama gammachiisaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin gammachuun irra hunda keenya guutame jechuudha. Baafi dhiya kaabaa fi kibban qabdu ilma namaa ta'e kan namummaan quuqama dhugaatti dhagamtu arra gammadee jira. Kanatti aansuudhaan Israa'eloonni edaan muddamaa fi rakkoo ajaa'ibaa keessa duraan turan. Tiraambii Netanyahuunis gammachuu ajaa'ibaati qaba jechuudha. Karaa hundaan addunyaa waan itti cufaa jirtuuf rakkoo isaanitti as deemtu hammeenya hamaa fi rakkoo fi yaaddoodha salphina lafa kufaatii xiqqoo malee itti as deemaa jirtu guddina malee waa takka jechuu furmaata waan dhabeef amma waliigalteen kun isaaf furmaata taatee jirti. Akkasuma ummanni Israa'el illeen bilisummaa amma harkachaa jirachaa jiran ummanni keenyas nu gallakkifamachaa jiranii ammoo waliigalteen hojiitti hiikamaa jirti jechuudha. Akkasuma namootaan hidhamees wal jijjiiruun isniirraa eegala isniina nama 2,000 Falastiin nama 20 Israa'eliin jijjiirraan akkasitti godhama. Tiraambileen gara baajjiddoo walitti dhufuu hin ooluun gaanuma jirti garuu Tiraambii irra noobeelii nageenya dhabe qalbiin isaa cabxuudha akka malee. Kanatti aansuudhaan Ameerikaan loltoota 200 gara Israa'el erguuf akka jiru barbaadaa jirtu yaani gara Israa'el erguu barbaaddii jechuudhaan chaanaalli BBC tokko dubbatee jira. Kana ammoo bidda Gaazaati jechuunis hanga tokko qoonnee hiramanii jirti. Tiraambiin maasis waatu jiraan si'aati inshaallah rabbi dhabumaa godhu isaan hunda rabbi haa balleessu. Kanatti aansuudhaan Israa'el kaaba Gaazaa jechuudha Rahmallaa keessatti alaabaa Ameerikaa dhaabaniiti birbirsaa jiran yeroo fiidiyoon agarsiisanitti kanatti immoo qoomii fi himannaan banamee jira akkamitti lafa abbaa qabdu irratti alaabaan dhaabbattee jechuudhaan kun sirriidha dhaabbachuu hin qabdu. Kanatti aansuudhaan har'a mootummoonni addunyaa guutuu fi hooggantoota qondaaltonni hundi gammadaa jiran
Hoogganaan paarlamaa Awurooppaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu kan Gaazaatii fi kan onnaa kana hojiitti haroga hundaanuu xumuraatii akkasitti isaan hunda ollaan nagaan akka hojjiraatan godha itti fufaa kanaan isin dhaamachuudhaan dhaamsa dabarfatee jira kanaaf galatoomii jennaanii hooggantoonni warra lixaa dhugatti namummaan itti dhagameeti sirriitti uummata keenya Gaazaa kanaa wajjin dhaabbatanii alhamdulillahi rabbil alamin kanatti aansuudhaan waan nama mee jiddumaamee liinkii tana tuqaa kaasa liinkii tana tuqaadhaati mallattoo gurraatti harka mirga jirtu tana tuqaa fuuldura isin jirtu tana tuqumaan subscribe godhaadha samboo dabaroo duuleen gana liinkiin kota isin jechaan oolu kallattumaan isin geessi akkasitti uummanni galaanni qaraqee isaanii dachaa jiran jechuudha alhamdulillahi bilisoomne nutilleen bilisoomne isaanii wajjin duraan gabrummaa fi yaaddoo fi rakkoo cinqii keessa jirra jechuudha hojjumaan miidhamaa jirra miidhaan isaanii miidhaa teenya waan ta'eef isaan achi miidhamuun dhiiguun nutis asii onne teenya dhiisiti waan ta'eef alhamdulillahi rabbil alamin kanatti aansuudhaan tiraambii noobeelii nageenyaanii fudhaana malee kan noobeelii nageenyaa fudhatu hin jiru waraana gurguddaa 8 dhaabe Israa'elii fi Gaazaa dabalatee jechuudhaan kan kaleessuma haasaa taasisee duraan waraana gurguddaa 6 dhaabe addunyaa irratti osoo hin jiraachuu baadhee waraana gurguddaa 6tu lafa tana addunyaa tana balleessachaa kan ture noobeelii nageenyaa foolachaa tureef dhabuudhaan harka duwwaatti hafee khalaas nagaumaan hamilee cabee dubbiin siyaasa irratti hundoote malee dhugaan hin murtoofne jechuudhaan ifiifis dubbatee jira akkasuma waajirri waa taa'usis dhugatti jechuudha koreen noobeelii nageenyaa mirkaneessitee mirkaneessituuni dhugaan dhugaarratti hundoote miti siyaasa irratti hundooteeti jechuudhaan qeeqxee garee noobeelii nageenyaa kan tonna qeeqanii jiran sammalee miti Puutiinis mootummaan jechuudha Raashiyaa noobeeliin nageenya bara kanaa kabajaa dhabuun dhugaa dhabe malee dhugaan harkatini malee namni nagee buuse Tiraamp jechuudhaan dubbatee Tiraamp galateeffatee jira ammoo noobeelii nageenya Puutiin mootummaa Paakistaan kanneen hedduun Tiraampiin fedhanii Tiraamp immoo waraana Gaazaa kana xumurutti nutillee hedduu galatoomfannaa haa ta'u garuu noobeelii nageenya waan foolateef dhabuunsaa suni namni waan foolateef takkan harkatu waan ta'eef gaariidha haa ta'u garuu immoo noobeelii san silaa isaa deebisan hedduu natti tola kiyyatti maaliif jennaan noobeelii kanaan harkadhaatu waliigaltee nama mallatteesse waliigalteen tun mallattoo itti beekaa xumuramte yuunifoormiin guutamte kana booda harkaa lallaadhatti addunyaan guutuun quba qabdi mallattaa'ee jechuudha walgirratti mallattaa'ee waan ta'eef rakkoon dhuftuusi rakkoo tanaaf jechuudha qaamni hundi mamaxxanee dho'isatti irraan taa'u jechuudha sodaa Ameerikaatiif yookaan sodaa kanaatiif hundaafuu inshaallah noobeeliin ammoo nageenyaa hatafootee mormitu isaanii jechuudha Maariyaa Kooriina isiitu argatee badhaafamtuu noobeelii bara kanaa jechuudha nageenya bara kanaa ta'uudhaan fudhattee jirti waaw koongiraa inni jira garuu immoo isiin hanga irratti gaheen isii yoo mormitu paartii wannaa taate malee nagee isiin buuftee fi shora nagee keessatti taphatte waan agarreetti dhugatti yoo dubbannee bakka tana ilaaluudhaaf shirri keessa ni jira jechuudha baarlaas keessaas koree noobeelii nageenyaa jechuudha mirkaneessita kana keessa waatu jira kanatti aansuudhaan jechuudha pirezidaantii Haariyaa Diina Biloortiin filattee jirti guyyaa irrantanaa paarlaamaa irratti wal harkaa fuudhuudhaan pirezidaantii Haariyaa filattee jirti waa ubaa gammaddan jennaan kanatti aansuudhaan Paakistaan keessattis lola guddaa tokkotu deemaa ture kan ammoo uummata hawaasa nagayaatii fi mootummaa gidduutti kan ta'een namoota 4 jechuudha uummanni nagayaa ajjeefamuun gabaafameeti jira addunyaa mukarayyuu nageenii sedduu boorawaadhaan nagee ammoo booree kana buusuun baay'ee gaariidha rabbiin nagee haa buusu kan uummata Falastiin gammachuun qeerra nu deebise nuti irra gammachuu waan dubbannuu fi waan himnuu qabnuun sinjee gammachuun waan dubbatan nama wallaalchifti dhugatti gammachuu addaatu na dhageeman alhamdulillah rabbil alamin kanatti aansuudhaan hedduu waan nama gammachiisa mee jiddumaan kaa mallattoon eesira mee mallattuma tana tuqaati subscribe motor ballee guutuu dadhabdanii kam dhugatti karaa wannaa kanaan maaliif akka isin akkanatti dadhabdan naaf hin galle jechuudha oofaan jirtan garuu hedduu boodatti harkifachaa jirtan injifannoon obsaan dhuftii Abubeeydaan jee leencii islaamaa kan sagaleensaa akka bakakkaa kan jechuun namni takka ija isaa lamaan malee furan agarin akkasitti injifannoon obsaan dhuftii jee jechuudha gootota hedduu fi wareegamtoota meeqa itti shahiidaniiti arra bilisummaa tana argamsiisanii uummanni akka nagayaan jiraatuudhaan arrammoo jimmata arraan tana akkasuma jechuudha ibsi gama hundaanuu baati jira jechuudha ibsa kana
gama hundaan hordofaatii jirra keessattuu waa'ee gaazaa irratti gaa'ee har'a uummanni gaazaa kan jechuudha jummaa masgida alaksatti illee gammachuudhaan salaata masgidni hundi jechuudha kanneen diigaman hundi gammachuun salaatamee jechuudha akka dhiyoo anis beelaa kutubaa godhuu danda'u isinis beelaan dhageeffachuu dandeessan jechumaan kutubaa gabaabaa addunyaa tokkoffaa jechuudha akka addunyaatti ta'uudhaan galmaa'ee seenaadhaaf kaa'ame har'a gammachuudhaan beelallee qabaatan dheebullee qabaatan garaan isaanii jechuudha gammachuu qaba guutuu quufoodha akka malee alhamdulillah qe'ee isaanii irra deebaniiti jiran galata rabbii kanaaf nutis alhamdulillah kanatti aansuudhaan buutiin fuula jechuudha wannaa keessatti raashiyaan fuula meeshaa waraanaa nukuleera biyyoota birootiin addaa qabdi jechuudhaan dubbatee jira. raashiyaan silaa jabduudha ibiddatti waa hundaanii mootummaa raashiyaa bargoonnatti xuquun dandeeni karaa dubbachuun si akka karaa biyyoota Awurooppaa keessatti akka malee sodaatamtuudha. kana alhamdulillah galanni kan rabbii guddaati kanarraan tana gammachumaan oduulee hanqan isinii fidaa jira jechuudha. Uummanni Falastiin qe'ee isaan irratti deebi'uu caalaa waan nu gammachiisan hin jiru. Tiraamp immoo noobeelii nageenyaa dhabuun isa dallansiisee jira. Mormituun isaanii noobeelii argachuun isiin gammaddee jirti. maaliin akka nagaya buuftee harkattees gaatuun gaafiidha. Kun ammoo as keessa waa jiraatanis haa ta'u garuu xayyaaronni hedduun guyyaa irraan tanaa jechuudha. Kaleef kan hedduu kan gaazarra balali'ee jechuudha. Maali yaaddawaa ture akka waraanni jechuudha meeshaa waraanaa tabaa jirtu waraanni nagayaan bahu jechuudha. Bara Hamaas tana sodaatanii Hamaas bara humna obsitee qabsoo hadhooytu gootee bilisummaa tana rabbiin jechuu injifachiise. Namni rabbi irratti hirkatee obsee injifannu qabsoo godhee namni tokko lamarraa wareegamuu miti nama 67,200 uummata nagayaa daa'imaniif kana hedduu waltoota hedduu hooggantoota jajjaboo akka Yaayaa Sinwaarii fi Mahammad Sinwaar obboleeyyan fi gaazexeessota jajjaba akka Anas Sanfaa hagaraa na nyaate wallaahi isa gizee yaadadhe maayina irraa bu'a kana hundaa jechuudha. itti dhabdeeti arraan tana bakka tana geesse alhamdulillah galanii rabbiif haa ta'u akkasitti kana karabii oduulee biyya isiniin fida. oduulee biyya keessattis nageenyi biyya keessaatis xiqqoo bu'uurawaa ta'uu maddeen gabaasaa ni jiranii akkuma jechuudha. Dr. Aliimaa Jibriil barsiiftuu yuunivarsiitii Wallaggaa nagaya filadhaa nagaya bobbaanee akka galu uummataaf nagaya buusaa nagaya dhabuun nutillee maatii keenya kan jechuudha nurraa ajjeefamees akka wajjin itti gadda qoodannoo fi gammachuullee warra gammadee qabuus gammachuu wajji qoodannoo dhabnee jirra jechuudhaan gara miidiyaa isaaniitti maxxansitee oduuleen tun qoodamaa jirti. Amma guutuma biyyattii keessattuu nageenyi akka malee tokko dhabamaa jira. Kanaaf biyya teenyaafis rabbi nagaya haa buusu jenneetuma du'aa eegoona du'aa jabaadha isiniin jenna. Koncuunfaa oduu guyyaa arraan tanaati. Oduun irraa qabanne kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deemnutti sheergoodhaan facaasaa. Anka isin dhiyeessu oduu ammeeti ammoo hooggantoonni biyya warra Awurooppaa hundi jechuudha gaazaatti bilisoomutti hedduu gammachuu qabanii namni bilisummaa tana ta'u walitti dhaabbatu rabbi haa godhu. Ammoo loltoota 200 gara Israa'elitti erguu barbaaddi Ameerikaan jiru kana ibidda gaazaati jechuudhaan kaayanii maaliif akka ta'e tunis ifa hin taane keessoo isii jala buunee isin gaafnu ta'a. Oduulee guyyaa guyyaan argachuudhaaf gara jechuun feesbuukiin oduu ammee gara tiktookiin oduu ammee gara yuutuubiinis oduu ammee hordofan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu dabalama maatii keenya taakara yuutuub kanaan koomantiidhaas yaada qabdan koomantii lanuu kaadhaa laayikis tuqaadhaa sabskiraayib godhaa nu dabalama galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu jajjabeessaan isiniin jaa nagayaan tura.